Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa ibsa har'a kenneen mootummaan naannoo Oromiyaa fi qondaalota WBO gidduutti waliigalteen nageenyaa mallattaa'uu ibse. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS. Odeeffannoo kana bal'inaan kan isin geenyu ta'a. Aga dhumaatti subscribe, like, share gochuun waliin turaan affeerraa keenya yeroo hundaati. Biiroon Kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa qondaalota WBO waliin waliigaltee mallatteessuu ibse. Ibsa kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa naannicha keessatti qilleensi nagaa bubbise. Uummanni Oromoos boqonnaa argatee hojii hawaas dinagdee irratti fuulleffachuun badhaadhina maatii fi biyya isaa keessatti shoora isaa akka baatuuf xiyyeeffannaan hojjechaa tureera. Hojjechaas jiras jedhani. Dhibdeen Oromoo fi Oromiyaa karaa nagaa akka furamuufis nuffii tokko malee walitti fufiinsan waamicha nagaa taasisaa tures jedha. Ibsi biirichaa dabaluun qaamoleen quuqamni Oromummaa manaa isaan baasee fi dhibdeen siyaasa Oromoo afaan qawween qofaan fala argata jedhanii yaadaa turan. Miseensonni WBO hedduunis ejjennoo mootummaan nageenya waaressuuf qabuu fi waamicha isaaniif dhiyaachaa ture fudhatanii karaa nagaan galaa turaniiru jedhe. Yeroo ammaas mootummaan naannoo Oromiyaa egeree fi hiree uummata Oromootiif jecha garaagarummaa jiru dhiphisuun naannicha keessatti nageenya waaraa fiduuf qondaalotaa fi miseensota WBO waamicha nageenyaa fudhatan waliin mariin taasifamaa jiru milkaa'aadha jedhe. Guyyaa har'aas hooggansa olaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaalota WBO gidduutti waliigalteen araaraan mallatteeffameera kan jedhu ibsichi. Waliigaltee kana gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan mallatteessan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yoo ta'an, gama WBO'n ammoo qondaala olaanaa WBO kan ta'an obbo Sanyii Nageessatu mallatteesse jedha. Jaal Sanyiin yeroo dhiyoo keessa hoogganaa olaanaa WBO Jaal Marroo waliin adda ba'uu kan ibse yoo ta'u, WBO'n immoo ibsa baasaa tureen akka jechaa turetti Jaal Sanyiin hoogganaa WBO keessaa ari'atamee fi WBO keessatti gahee homaatu hin qabneedha jechuun ibsuun isaa ni yaadatama. Pirezidaanti Shimallis saganticha irratti WBO waamicha uummataa fi mootummaa simatanii qabsoo karaa nagaa filatan galateeffatanii wallabdeen keessoo Oromoo diinotaaf karaa banuu irraa kan hafe Oromoof faayidaa homaa akka hin qabne kaasaniiru jedha ibsichi. Ibsichi maal irratti akka waliigalamee fi eessatti akka waliigalame uummata Oromoo nagaa amansiisaa barbaaduuf wanti ibsame hin jiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo biroo qabannee haga walitti deemnutti akka jirtanitti hamtuun isin hin argin jennee asumaan adda baana.